بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hordoftoota fi dhaggeeffattoota Booranaa Islaamic Media babaaruufa fayyaa nageenyi isan badhaadha jecha Booranaa Islaamic Mediaan eegii hundeeffamee qophii daawwaa adda addaa isaniin ga'uun isanii yaadatama. Akkasuma Booranaa Islaamic Mediaan haa hundeeffamee yeroo gabaabduu ta'us hojii guddaa hojjechuuf kan kaayeffatedha. Kaayoon inni dhaabbateef illeen akka nam cufaa'if taatu daawwaa babal'isuu fi barumsa diina islaamaa namni islaamin illee akka inni islaamummaa dhaqqabdu namni baratin akka inni baratu daawwaa fi barumsa uummataan ga'uudha kaayoon isaa. Akkasuma yoo Rabbiin jedhee qophii keessummaa qopheessinee jirra. Qophiin keessummaa kun torbaanitti yeroo tokko kan isanii dhiyeessuun ta'a. Qophii sun jalqabuuf yoo Rabbiin jedhe har'a tokko jennee qophii sun keessummaa tokko qabannee isanii dhiyaannee jirra. Keessummaan sun eenyu ka jedhu walumaan ilaallaa inshaallah. Keessummaan keenya har'aa obboleessa keenya Waariyoo jedhanii. Waariyoon eenyu waan jedhaa seenaa jireenya isaa guutuu waliin seenaa islaamummaa keessatti inni dabarsu waliin inshaallah gaafii tokko tokko gaafannu ta'a. Obboleessa keenya Waariyoo assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Baga nagaan gara Booranaa Islaamic Media nagaan dhufti. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقنو يدا. Waariyoon eenyu maqaa kan kee guutuu daawwattoota eennaaf بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مكانتي يا واريو galgaloo guyyoo jedhama. Waariyoo galgaloo guyyoo inshaallah. Waariyoon maqaa dhibiilleen qabaa miidiyaa hawaasummaa irratti kan arginu akkasuma magaalaa keessatti itti yaaman Waariyoo Alqadaallee siin jedhanii. Maaliif Waariyoo Alqadaallee siin jedhan? Maashaallah gaafii bareeda. Akkuma beekamu shariyaatti maqaa namni hin feene tokkoon namni yaamuun dhoowwa. Alqadaallee kana nama baafate akka naa yaamanillee jaalate. Eessa dhufee ka jedhuufi ani fulaanan itti dhaladhe barcum Qadaalleeti. Achumatti dhaladhe guddadhe. Maqaa kanallee jaalaluma iddoo itti dhaladhe irraa kan ka'e sunumaaf baafadhe maqaan achirra dhufe. Maashaallah. Waariyoon bakka itti dhalateellee maqaa isaa guutuullee ni uumee jira. Godina Booranaa aanaa Yaaballoo gandaa barcum Qadaallee yookaan diidi Yaaballoo achi dhalate. Alqadaallee wanni yaamanii ni fe'an uumee maashaallah. Mee seenaa jireenya kan keetii keessa waan gabaabduu tokko dhaggeeffattoota ennaa. Ayyee maashaallah seenaan dheerachuu danda'a. Ataatuutiif immoo bif gabaabduu tokkoon yeroo qabnutti fayyadame waan muraasa tuttuquu fi yaala. Ani bara 1982 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yookaan akka herrega keenya Booranaatti gada boru guyyoo keessa dhaladhe. Obboleeyyan tiyya na waliin nam torba dhiira sadii fi dubra afurii isaanii. Naa duub ganni kiyya ja'a abbaan kiyyallee narra du'e. Bara 1989tti haati tiyyaa fi obboleessi kiyya hangafa wal gaafatanii wal mari'atanii barumsa galchuu qabnaa waan jedhu irratti walii galanii achiin bara 1989tti man barumsaan galee manneen barumsaa kan sadarkaa gadaanaa kan baradha akka man barumsi diidi Yaaballoo akka colqaasaa akka dhaddiimii barataa ture. Dhaddiimii irraa kutaa 8ffaa xumuree bara 1997tti immoo
man barumsa sadarkaa lamaffaa Yaaballoo amma man barumsa sadarkaa lamaffaa Shaalaqa Jaatanii jedhamuun beekamu achi barumsa kiyyin eegalee barum 1997 kanatti haati tiyyalleen narra doote. Gaafasillee ganni kiyya yatiimummaa keessaa hin baane guddoo rifadhee abdii dhabe. Jireenyi nu gargalchichuma hundaafuu bara 2000tti kutaa 12 xumure Haramaa Yuunivarsiitii deeme. Bara 2003tti muummee barnoota Applied Chemistry'n digirii jalqabaa in eebbifame. Iddoon hojii jalqabaa peedagoojii yookaan akkaataa baruuf barsiisuu Yuunivarsiitii Finfinnee 4 kiilootti eegee fudhadheen dudduubatti magaaluun Finfinnee kutaa magaalii akka jedhamutti man barumsa sadarkaa lamaffaa Millennium jedhamutti qaxarame hojii eegalee. Achiin duubatti baruma 2004 godin keenyatti hin deebi'e. Aanamiyoo waajjir barnoota hojjedhee jira waggaa 2. Magaalaa Yaaballoo waajjir kantiibaa waggaa 2 hojjedhee jira. Waajjir barnoota kan magaalaa Yaaballoo waggaa 2 hojjedhee jira. Godinatti immoo waajjir public service fi misooma qabeenya namaa akkasumas abbaa taayitaa eegumsa naannoo godina hojjechaa jira jechuudha gammaatti. Yeroo kanatti gita hojii gargaraatiin hojjechaa ture jira. Galata Rabbi armaan bahee jira. Kan fayyaaf nagaa qabu. Amma alhamdulillah abbaa ijoollee 5ti. Hayyee maashaallah seenaa jireenya gaarii waan kee dabarsite dhaggeeffattooteen nu affeertee turte maashaallah. Waariyoon duraanii amantii Islaamaa gubbaa hin turre jidduuwessa gara amantii Islaamaa dhufeedhanii akkamitti gara Islaamummaa dhuftee duraan maan gubbaa turte? Ayyee gaaffii bareeda. Akkamitti gara Islaamummaa dhufte gaaffiin jedhu nama dhugumaan Islaamummaa beekuu fi gaaffiin tun ulfaatu. Maaliif jechuu danda'e? Rabbiin Qur'aan isaa keessatti dubbate suuraa Ruumii lakkoofsa 30 irratti فطرة الله التي فطر الناس عليها يخان أمنتي الله تربيتي جد خاغرتي علمي نمتا شوفيو إني رتوم خناف جلق أبو من رايو خافنو علمي نما أمامانو إسلام مرت أمامتيجو إسلام مرت دلتيجو الرجاء برايو فدان القرآن كيسا سورة العمران لا كوسكودا نساقاليت إن الدين عند الله الإسلام جاء دين ربي برت جرت تربي برت بيكمت دين إسلاماتي يا ربي يدبتو أما سورة العمران لا كوس سديتا مشاني رتي ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين نمشي ديني إسلاماتين علت دينا برا برباده إسر رنفور أم توجد قويا آخرة قويا قيامة خمرتين كنا مفتهم ترتي ورسون الرنك إبلمتو إساس سنني ورّا خسارتاني جد ربي سبحانه وتعالى أتاتوتي أنا أكملت غير إسلام ما دفع خنجر وفي وبوليس فيا غافي بريدا نغافته ديكن أنا عادة تواق فتاة حساب قدني إيجي برنوت أكادامين قال لندوبتي وأنا من تاد أجهرفني برخداني سجل تامي سديد barum sungul man barums katolikii gale man barums katolikii gale achiin dudduubatti
Gaafiin tokko na kee deddeebi'aa dhufte. Gaafiin deddeebitu kun gama amantii kan bulaani namni yoo du'een dudduubatti jireenya jira. Du'ee achiin nafuu waan jedhu jira. Du'aan duubatti jireenya jiru waan jedheefi jechi kun hawaasa kee waan jiruufi gama amantaatiin warri amantaa oofu warri waan amantaa nan barsiisu jireenya jira waan jedhu ilaalcha akkana yaada akkana qabanii ilaalcha kan qabadhee amantii kiristaana tana kaatolikii irraa kaaseen seene hordofaa ture. Haaluma kanaan hojii jiru agbar kum tokkoof 999tti amantii kiristaana tan keessa ture. Bar 1993 irraa agbar 1999tti amantii kiristaana tan keessa ture. Bar 1997tti immoo wanni amantii kun magaalattis waan galeef wanni amantii kun yaadi nami waliin mormin jira. Waan amantii kana amantaa kiristaana malee duraan baadiyyaa keessatti ta'e eessatti illee amantiin islaamaa tun hin beekamtu. Gaafa gara magaalaa gad dhufnu gaafa haayiskuulii seennee barachuu eegallu mormii dirree ta'a amantaa kiristaanaatiin wal morman keessin seenne. Hangaafa amantaa kiristaanaa sun keessa jirullee dhugumaan qalbii tokkoon bultee in hordofa. Maan jennaan dhimma amantaa kan gisuun qara lubbuutiin wal qabsiisee waan jiruuf. Haa ta'u bar 1997tti immoo dirree falmii keessin seenne Dr. Bareedaa Dhibaa tokkoon yeroo baay'ee wal qabaa turre lanqaansoo waliin jigaa turre. Wal mormaa turre alleen amantaa kee turetti Iyesuusii waaqedhaani innillee waaqaa miti ergamaa naan jedha waliin mormaa turre. Haal kanaan otoo jirru walakka bar 2000tti biiftuun islaamummaa naaf hin bari'e guyyichi jumaa ture islaam ta'uu kiyya ragaa ba'e shahaada qabadhe deemsi kiyyatti fufe. Turtii yeroo xiqqoon booda osoo magaalaa Yaaballoo kan keessa hin baay'inu waan salaataan baradhe quraanallee waan xiqqoo dubbisuu eegale. Baruun 2000 kan keessatti jechuudha. Dubbisuun eegale. Achiin booda gara yuunivarsiitiitti male. Yuunivarsiitii Haramaayaa seenee qubee isaa beekuu qabda. Hiika isaa beekuu qabda. Waan hedduu barachuu qabda waan taateef kanaaf quraan kan barachuu in eegale. Gaafa achi dhaqsuun yuunivarsiitii Haramaayaa gaaf dhaqe carraan barumsaa achitti yuunivarsiitiin nu dhaqqabde sababa kanaaf achitti hin galle ijoollee teenta Booranaa baay'ee waliin deemne. Ijoolleen sun hedduun isaanii immoo amantii islaamaa hin qabani. Namni amantii islaamaa hordofu muraasa. Ijoollee waliin baranne keessa immoo namni tokko kaadoo maqaa isaa hin dhahinan dabruun barbaanne obboleessi kiyya agartee duniyaa fi akhiraallee naaf ta'e obboleessi kiyya Gamoo Walii jedhanii. Gamoo Walii kun dhalootaan ijoollee meeggaati. Garmeegga kana dhalate. Waggaa 3 guutuu siree tokko irra waliin baane saahibii kiyya cimaa ture. Waan qabuun dhimma hawaasummaaf amantaa keessatti illee baay'ee na bira dhaabbata ture. Naaf fakkeenyi gaarii inni. Kanaaf namni islaam ta'e tokko hiriyyaan isaa hiriyyaa gaarii ta'uu qaba. Ka salaata si oofu, ka islaamummaa danda'e si barsiisu, ka waan hamtuu irraa si dhowwu. Nama akkana argadhee waliin turre alhamdulillah suniifillee rabbi kiyya hedduu galateeffadha. Waggaa 3 achi turetti immoo yeroo ta'een baay'ee masjidumatti dabarsina. Masjid barattootaa jira. Masjiduma kan keessatti wayaa ta'een fudhannee nyaata keenya nyaannee gara masjidaatti dachaanee turtii waggaa 3 masjidumatti dabarsinee jechuun ni danda'ama.
waggaa sadeen sun keessatti immoo alhamdulillah gaaf qara aliif baradhe qura'aan waan xiqqoo tokko dubbisuuf eegi dhaqqabeen dudduubatti waggaa sadeen achi turetti immoo qura'aan kana dubbisee waliin ga'ee xumuree jechuudha. Waggaa sadeen yuunivarsiitii Haramaayaa deemsunitti xumuree jira. Amma immoo obboleeyyan tiyya akkuma qura'aan illee keessatti rabbiin dubbatu yaa ayyuhalladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara jedhee rabbiin dubbatutti nafsee teessan jalqaba irratti warri rabbitti amantan jalqaba irratti nafsee teessan ibidda jahannamii kan jala baasa. Eegi suni gar maatii teessanii dabra. Ibiddi sun ibiddi cimaa waan taateef haa ilmaan namaatiif dhaharra qabsiifame. Ibidda akkasiitti san eegatu waan taateef ahli teessanillee ibiddi jahannamii jala baasaa jedhe. Kanaaf amma akkuma jalqaba irratti sanii hime haadhaaf abbaan kiyyallee yeroo yatiimummaa keessatti na bira gara akhiraa godaananii odoo islaamummaa tan hin argatinu. Eegi suni obboleeyyan tiyya irratti hojjechuun eegalee obboleeyyan tiyya na waliin nam torba sun keessa nu namii 5 islaamummaa fudhannee alhamdulillah amma irratti hojjechaa jirra. Agrab nuulaafis carraaqaa jirra. Eegi sun immoo namoota muraasallee haa taatuuti namni hangar islaamummaa yaame yeroo aaname yoo turettis hin jira. Yeroo magaaluma yaaballoo kan jiraannus hin jira. Yeroo daawaa baadiyyaatiif baadiyyaa keessa yaanullee wanti irratti hojjenne hin jira. Kanaaf hojii khairii ta'aa hojjenne rabbiin guddaan nurraa jaalatuuti. Kanaaf haalii kiyya islaamummaa keessaa eegi islaamummaa dhufee akkamiin islaamummaatti dhufee waan jedhuufi gabaabinnaanis kan fakkaata. Hayyee maashaallah seenaa ajaa'ibaa keessa dabarsitee hedduu dhaggeeffattooteenna fi qooddee jirta. Akkaataa itti islaamtillee nu qooddee jirta haa ta'uti. Mee mudannoon islaamummaan duratti gaafa islaamummaa keessa hin jirre maanti si mudate? Mudannoo nan qabu muraasa islaamummaan duratti gama hawaasummaatiin jireenya hawaasummaatiin yoo kaasu ganna ijoollummaatiin haadhaaf abbaa dhabuun waan akka malee ulfaatu. Wayiyyuu qabeenya iyyuu qabaachuu yoo baatte haadhaaf abbaa yoo qabaatte qabeenyi guddaa. Hamilee ati qabduuf iyyuu haadhaaf abbaan siif qabeenyi guddaa jechuudha. Haa ta'uuti waan na mudate keessa ijoollummaan haadhaaf abbaa wal biratti osoo gargar hin fagaatiin osoo jabaadhee hojiif hin dhaqqabin haadhaaf abbaa dhabuun sunini akka mudannoo tokkootti waan an kaasu. Inni ta'an immoo gaafa amantii biraa keessi jiru wantooti na mudatan hin jiranii. Akkuma jedhu suni amantaa biraa sun gaafa keessa jiru islaamummaas waan hin beekneef dhugummumisii fudhadhee hordofa. Amma osoo kutaa 10 barannu yeroon qormaata biyyoolessaa kutaa 10ffaa dhaqqabee jira. Yeroo qormaata kutaa 10ffaa kan fudhannu galgalamma qormaata fudhachuuf guyyaa 1-2 akkas gisee nu waafu waaqi sanii kadhanna koottaa'edhaan halkan sa'aatii 9tti. Eessatti? Mana amantaa saniitti. Mana amantaa sunii koottaa waaqi sanii kadhannaa halkan sa'aatiin 9. Ani immoo xiqqaa umriin kiyyalleen nam jajjabeeffatee kophaallee deemee waan biraallee ofirraa ittisu hin turre. Maan ta'e amma haal jireenya keessatti qorumsa barnoota kan dabruun dirqama akka malee namni cuftillee hawwa waaqnaa kadhatanii akka dabruuf maan ta'e halkan sa'aatii 9tti ka'ee deeme.
yeroo suni lafti dukkana ibsaallee ofirra hin qabu waan ibsadhe deemuun balee guddoo tokko heebbu'e. Balee guddoo tokko heebbu'e kanamillee na bira hin jirre akkum danda'u akkum ta'u ta'ee dhadhaadhe keessumaa ka'ee itti dhaabadhe jechuu garasitti. Kan maaliif kaase yoo silaa osoo islaamummaan argatiin achi hin dabre waan isii nami dhuftii hin beeknaa jechuudha. Karaa kamirratti nami kun du'ee waan jedhu namni islaam ta'e kamuun beekaa mudannoo guddoo taa gammaallee gartee gaabbiin isii na keessan baane tasilaatu achumaan gaafas waa ta'e islaamummaa bareedduu tana ta guyyaa guyyaan gartee rabbii kan kee kadhattu ka fuulgar rabbii kan keeti deeffattu kasiif rabbi jidduu wanni bira tokkollee hin jirre ka is qof kadhattu sila carraa kan hin argadhe hin turre tokko tana haalleen kalammeessoo yeroon boqonnaa kennaa keessatti yeroo amantaa biraa kee jiru sunitti lallabuun deemna waan amantaa sun nan barsiisuun deemna saahibi tokko qaba maqaa isaallee kaasuun barbaadu isa waliin yeroo hedduun deemna ollaa keessa turree halkan sa'aatii dheertuu turree galla guyyaa tokko akka carraa saahibi kiyya kanallee gargar baanee ani gara foora gale garorii gale yeroo boqonnaati yeroo gara foora galu gaafas silkiillee lafi jiraattee namni bilbilallee waliin bilbilu yoo ana gumtuur tureetiin galu obboleessi keen kan gafa gurbaa atalkan cufa qaran deemta kuno mucaat waliin deemta kaani ijoolleen qacceen dhaantee diqqumni jeesini sila atilleen qoodii kan keelleen sunumaa waan jedhu natti dhugumaan akkam godhanii obboleessi kiyyi suni rabbiin gara islaamummaatti isaa qajeelchuuti nam lamtaate ijoollum gandi keennaati qacceen dhaante tokko baatirii fuula qaba tokko qacceen dhaa ijoollee xixiqqoo tokkotti soleeyyaa tunin rifattee kaate bira baqatte adoo gaafas sila foor dhaqu baadhe namalleen guyyaa sun qacceen dhaaname jechuudha. Qacceen dhaanamu sun maalirra dhaanamtee wanni jedhu yoo ilaalanii xiinxaluun hin danda'ama. Kanaaf mudannoon islaamummaan duratti an qabu isaan kan. Hayyee mudannoo ajaa'ibaati. Mudannoo natti nu qooddee sila odoo gaafas sillee qanceessi gara fate yoo sila dirmamuu qabdaatillee sila dirmamuu nu garsiista har'a. Haa ta'uuti inshaallah seenaa jireenya kan keetiitii kaaftee waan guddoo nutti himte. Mee islaamummaa eegi seentee maanfa qaraatee kitaaba kan faqaraatee eenyufa irra qaraatee eessa qaraatee waan jedhu gabaabsitii dhaggeeffattootteen biraan nu gahe inshaallah. Gar barumsi diina islaamaatiin waan gurguddoo namii himatu waan qaree dhibii hin qabu ataatuuti immoo alhamdulillah fedhii diini islaama rabbiin na kaa'ee jira barumsallee barachuuf taayimitii yallee akka danda'utti hin kennaafi waan hedduutti harkanu qaba diinii hojjechuun hin jira duuniyaaf hojjechuun hin jira responsibilitiin maatii nurri jira isaan kan hunda akka danda'anitti baalaansi godhanii waan rabbi sii laaffisee qara'uun diinii islaamaa keessatti barbaachisaadha. Gama kiyyayyoo deebi'e alhamdulillah qura'aan tafsiir isaas yoo qara'uu baadhe lafzi isaa qara'ee jira akka rabbi naa laaffisetti ammallee naaf hafa lafzi qura'aanaa qara'ee jira kunis jalqabaati qura'aan kan lafzi isaa yoo qaraanu nam kan irra daarekti qara'ee nam kan irra buusee waan jedhu addatti hin qabu
yeroo hedduu ijoollee yuunivarsiitii sheekoti gargaraa jira kan jalin teettaa sun jalin teettaa qaraatee jalaa haataa akkuma inni sii mijatetti oofta qura'aan nam kanirra qara'ee juus 30 boqoti isaa 114 cuf nam kanirra fixee waan jedhuun qabu alhamdulillah immoo aga rabbinaa laaffisetti qara'ee jira. Kaan immoo kitaabilee aqiidaa waan xixiqqoollee taatu lalaalee jira. In qaraatechuun in baratechuun dabarsitee nam bira barsiisuu danda'uu qabdu waan taateef waan ifii baratti nam barsiifta sadarkaa barsiisuus dhaqqabu yoo baadhe kitaabilee muraas tokko gama aqiidaatiin haaka kitaabu toohida haaka aqiidatul waasixiyyaa haaka aqiidatul xahawiyyaa haaka kashfi shubaatii fa usulul iimaan fa kitaaba akkanaa Sheekh Mustafaa Lakijiloo fa Ustaaza Hassan Muhammad fa isaan kanirraa alhamdulillah jazaa isaanii rabbiin isaanii haa kennu yeroo qabnu keessatti isaanirraa balaallee jirra. Inni bira immoo waan xiqqoollee taatu kitaaba akka Roodatun Anwaarii fa haak Riyaadus Saaliinii fa guutuuttis xumuruu yoo baadhe Ustaaza Hassan Muhammad kanirraa balaallee jira alhamdulillah. Ammallee qara'uufis fedhiin qaba. Ag diqqa tokko baaba tokkollee odoo taate kitaaba buluuga Sheek Abdikariim Ajguyyoollee irraa laalee jira. Haalaan irraa ag diqqa laalsunti waa irra hubadhee jira. Alhamdulillah rabbiin duuba waan baranneef waan dhageenyillee warra hojiitti hiikuuf tolchuuti. Gama waan gartee diinaa irraa ag dandeenyutti sochii godhee gam qaraatiitiin kan fakkaata. Jazakallahu khairan waan dansan nu himte sheekotti keen kaatirra qaraatillee rabbi umrii isaanii nu dheeressu. Ittaan sudhan barumsa addunyaa kan eessa kaatee eessa ejjeta barumsi hin xumuramuu jedhanii warri baratu. Warri barsiisullee akkasidha. Mee eessa ejjeta barumsa duniyaa kanaan eessa barattee eessa xumurtee eessa ejjetama? Ayyeegan barnoota addunyaatiin tokko jalqabaafillee saniif ibsuuf yaalee jira. Sadarkaa barnoota digirii jalqabaa barnoota lamaan qaba. Digirii jalqabaatiin barnoota lamaan qaba. Inni jalqabaa muummee barnoota applied chemistry jedhamuun yuunivarsiitii Haramaayaa irraa barkum lamaa fi sadiitti xumure suniin eebbifame digirii jalqabaa lamaan keessa tokko suni. Digirii jalqabaa kan lammaffaa immoo muummee barnoota ikoonomiksiitiin yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa irraa barnoota fagootiin baradhee xumuree jira. Is immoo akka bar faranjootaatti barkum lamaa fi 19tti xumureeni. Inni kaan immoo digirii lammaffaa muummee barnoota environmental engineering mahandiis naannoo jedhanii mahandiis naannoo suniin yuunivarsiitii Bulee Horaarraa sagantaa idilee yookaan reegulaarii kan jedhamuun xumure. Barnooti baratan kun bu'aa bayii guddoo qaba. Bu'aa bayii inni qabtan hundayyuu keessa dabree ardhi immoo waan barnootaatiin sadarkaa digirii lammaffaa dhaqqabee jira. Habaran sunillee hadiini ittiin kaddamu rabbi nu haa tolchuuti. Walumaa galatti digirii jalqabaa lamaa fi digirii lammaffaa yookaan maastersii ka jennu tokkoon eebbifamee ittiin gahoomee jira waan jedhu qaba. Maasha Allah barumsa duniyaatii fi barumsa diinillee haga danda'amuuf jirta rabbi ka barakaa haa khairis yaa godhu jenna.
kaitini ummat islama gadan de taqaddamtu siya godu jenna me bules kenna wario damsa gafi duma yokan damsa ummat islama ummat godin borana khair jiru ka islamumma qabatini fi ka islamumma qabatilleef maan damta me damsa taqabduuf maani ayyee dhaamsi ani uummata keenya islaamaatiif qabu barumsi diinii islaamaatti jabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Barnooti diinii islaamaatti jabaachuu qabna. Akkuma barnoota addunyaa kana itti namni nun gorsine barnooti diinii illee nafsee teennaaf enne barachuu qabna, itti jabaachuu qabna, ilmee teenya itti erguu qabna. Akka barnoota addunyaa kanaaf xiyyeeffannaa kenninu barnoota diinii islaamaa kaborumri qabdi keessatti ati maan baratte beekumsi diinii islaamaa irraa maan beekte jedhee rabbiin nu gaafatu akkasumatti xiyyeeffannaani barnoota diinii islaamaa ilmaan teenya akka baratuuf hawaasa keenya akka dandeenyu irra kakkaasuu qabna. Rafne jirra. Daawaa waajib nurratti ta'e ka islaamummaa namitti yaamuun nurratti dirqamta irratti hawaasi islaamaa walii galattu irriibkee jirra. Irriib kan keessaa ka'uu danda'uu qabna. Islaamummaa tana nami siin bir hin gahiniin bir gahuu qabna. Akka isiin bir dhaqqabdu balbal nam cufaa akka isiin kokkistee bori islaamummaan warra sun bir dhaqqabu atillee ragaa itti qabdutti islaamummaa hawaasa keenya guutuu akka dandeenyutti biraan gahuu qabna. Namni islaamaa immoo hawaasi islaamaa wal diiguu caala wal ijaaruun nu barbaachisa. Wal ijaaruu qabna. Dhimmi diinii keessatti, dhimmi duniyaa keessatti kallattii tamuunu wal gargaarree wal bir dhaabachuu qabna. Dadhabaa keenya gorfataa, aalimtoon teenta diinaa dhageeffataa, fedhii teennaan deemuu osoo hin taane hadiisaaf quraanii maan nuun jedhaa waan jedhu qabannee diinii tan ijaaruun nurratti barbaachisaa waan jedhu. Inni dhuma immoo dhaamsi gamaa miidiyaatiin an qabu miidiyaan nu barbaachisa, guddoo nu barbaachisa. Miidiyaan waan guddoo hojjate maqaan isa ol ka'a. Waan guddoo hojjate maqaan isa ol ka'a. Waan diqqoo tokko dogongoree miidiyaan kufa. Miidiyaa irratti hojjennu hamuu keessatti dogongoraa akka danda'ametti ilmee namaa yoo taate namni silaafuu dogongoruun hin hafu dogongor irraa akka danda'ametti of eeguu qabna. Gaafa waan miidiyaa dubbannu miidiyaan maqaa isaarraa kaasee erga guddoo qaba. Erga bal'aa hawaasaa dabarsaa jechuudha. Maquma isaa irratti xiyyeeffannee hojjechuun nurratti barbaachisaa jechuudha. Hojjechuu qabna. Xiyyeeffannoo of eeggannoon irratti yoo hojjenne milkaa'uu dandeenya. Gam miidiyaatiin miidiyaan amma iddoo tanatti naaf feeree anillee akka argamu na tolche hawaasa keenya islaamaa keessa deemee yaada hawaasaa funaanee irri jirtii uummata kanaatiif waan uummata keenya kan bir dhaqqabu malee akka danda'utti hojjechuu danda'uu qaba. Miidiyaan guddoo nu barbaachisa. Miidiyaa qabnu kamuu jabeeffachuu qabnaa waan jedhu dhaamsa qaba. Maashaallah akka jalqabetti miidiyaan Boorana Islaamic Media jedhamu hojii gaggaarii hojjechuu jira. Hojii jalqabatan immoo milkaa'inaan dhugumaan diinii islaamaa tanaaf yaadda'ee ka hojjetoo taate gargaarsi rabbiillee bir jira. Bakki jirtanitti deeggarsi miidiyaa kanaatiif akka goonu toora feesbuukiitiin, telegiraamiin bakki inni hawaasa biraan waga'uuf wayiin dhaqqabuuf kaayeffatu hundi irratti iyyuu akka irratti hojjennu Booranaa Islaamic Media waliin haa dhaabbannuuti waan jedhu erga dabarsa. Jazakallahu khairan obboleeskeen waariyoo galgaloo
yaamichi keen kabajdee yeroo kan kee gubdee nu waliin yeroo kan kee dheertuu sila waan hedduutti fayyadamtu nu waliin dabarsuu keetiif galatoomii jazaakallahu khairan ammallee deebinee rabbiin jazaa kan kee jannataan si haa kaffalu rabbi gartee warra waan hojjatee waan dubbatetti waan dhagayetti fayyadamee bor jannata rabbi argatu rabbi nu haa taasisu galatoomii siin jenna. Jazaakallahu khairan galatooma. Akkasum dhaggeeffattootteennaa hordoftootteennaa warri Booranaa Islaamic Miidiyaa qophii keessummaa torbaanii yeroo tokko sani dhiyeessuun kanumaan goolabnaa yookaan kanumarra xumurraa torbaan dhuuf yoo rabbiin jedhe keessummaa biraa qabannee kan isanii dhiyaannu ta'a. Jazaakumullahu khairan bakkum jirtanitti torbaan guutuu haga walitti deebinutti nagaa fayyaa fi ibaadan akka dabarsitan isaniin jenna. Jazaakumullahu khairan. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.